Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa sadraataa midhumaa fi darba daangaa hin qabne dachaa dirriba ta'ee isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo YouTube siifan magarsaa jalatti kan argamtanii maatii naaf taatanii jirtanii weelkaam baga nagaan dhuftanii. Obboloota koo jaallatamoo fi kabajamoo sinan jaalladha sinan kabajaa. Namni kan maatii namaaf ta'u yoo nama jaalate wanta namni suni hojjetu simatee maatii namaaf ta'a. Maatii naaf ta'u keessaniif baay'ee galatoomaa. Akkasuma obbolaawwan biraa maatii naaf ta'uudhaaf jirtan karaa garaagaraa sin qaqqabu. Subscribe like gochuun obboloota keessaniifis wantoota hojjedhuun itti gammaddanii yoo jaalattanii share godhaa. Obboloota biraan qaqqabsiisan sin jechuu jaaladha. Karaa YouTube kooti akkuma beekamu inni tokkoffaan dubbii sagalee waaqayyoo faarfannaa hafuuraa akkasuma walaloo maatii kan ta'e akkasuma gaaffii deebii obboloonni ittiin jajjabaachuu danda'an obboloonni irraa barachuu danda'an gaaffii dhalootaa waan ittiin deebi'uu danda'u siniif qopheessuu danda'a. Yaada keessan isin garuu koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Baay'ee tokko galatooma. Har'a maal qabattee dhuftee yoonaan jettanii walaloo haadhan isinii qopheessaa ture. Haati gatiin ishii guddaadha. Akkasuma immoo abbaan gatiin isaa guddaadha. Yeroo baay'ee namoonni kan faarsuu jaalannu haadhaadha garuu abbaanoo gatiin isaa maalidha? Hundeen dhala namaa abbaa fi haadhaadha. Namni abbaa isaa fi haadha isaa waan barbaade yoo ta'u jibbu hin jiru. Nutis maatiin keenya nuyi ormaa fi baay'ee guddatte nuun jechuu danda'u. Haadha keenyaaf abbaa keenyaaf garuu nuti yeroo hundumaa daa'imadha yookiis ijoolleedha. Innaasa kanaafaan abbaa koo baay'een jaaladha. Abbaa koo jechuun anaaf abbaan koo yoo nama umuriin isaa guddaas miti garuu akka hiriyaattis akka abbaattis yoon gammades kanan itti haasa'u yoon aares akkan barbaadetti kanan itti haasa'u abbaa koo baay'ee kabaja guddaa jaalala guddaa iddoo guddaan qabaa fi walaloo abbaa namoonni akka koo abbaa keessan jaalattanii abbaa keessan kabaja namni abbaa isaa jibbu hin jiru. Dhaggeeffadhaati abbaa keessanitti yaadadhaa. Warri mootarii walaloo kanannaa dhaggeeffatan faazariin keessan yookiin abbaan keessan isin bira hin jiraanne obboleessa keessan hangafaa ilaala. Obboleessi hangafaa abbaadha. Haadha immoo yookiin qabatanii haadha keessan ilaala. Waaqayyoo abbaa keessanoo karaa isaatti fudhateyyuu hundi keenya boroo deemuuf jirra. Haadha keessan ishii isin bira jirtu garuu too carraa qabdanu too chaansii qabdanu jaaladhaa ankabaa wajjin kolfaa hiriyaa ta'aa fi akka waan ishiin dadhabdetti akka waan ishiin dulloomtetti toon ta'in akka waan ishiin ganaa daa'ima taatetti akka waan abdiin ishii ganaa latuutti baqa maalat nuti har'a kan bareenne isaan malkii isaanii nutti luqqisaniiti. Akka keenya bareeduu hin danda'u. Idimeen amma deemu namni dadhabuyyuu namni da'ee fi namni hojii keessatti miidhame qaamni isaa tokko miti. Maaliif ammuma qaamni keenya kun hojjetu namni ispoortii hojjetuuf ispoortiin hojjanne tokko miti qaamni isaa. Qaamni isaa yookiin hin dabala yookiin qaamni isaa immoo gaafa ispoortii sana dhiisee qaamni isaa hin qannasa. Maatiin keenya nutti dadhabanii kan barsiisanii yuunivarsiitii kan galchanii iddoo gurguddaadhaan kan ga'anii abbaan qotaati. Bottii keewwatee qodaatti ilmatti uwwisaati. Ofii isaatii itoo sharaan keewwatiin intalatti sharaa uwwisaati. Haati too ofii ishiiti qibaatiin bitateen mucaa ishiiti mataa tokko isaati hiriyaa ishiiti gad kan taane jedhanii. Isa kanaafuu maatii keessaniif iddoo guddaa qabaadha. Eenyu maatii keessan akka ija hamaan laaluun eejamina. Maatii koof jechuun waan barbaade ta'uyyuu na keessatti safraa gaarii qabu. Maatiin lama dhalatanii. Walaloo korraan kan ka'anii yaada dheeressee karaa walaloo koottanis hin dabarsaa. Obbolaawwan walaloo haadhaas immoo barbaaddanii jala seenatti dhaggeeffadha walaloo haadhaa hojjedhee tanan jira kan biraas mata duree biraatiin qabadhee isiniifan dhufa. Karaa walaloo koottan darba mata duree walaloo koo abbaa koo mallattoo guutummaa faajjii gaarummaa kan jedhudha. Abbaa koo mallattoo guutummaa faajjii gaarummaa abbaa koo leenca koo fakkeenya gaarummaa hundee guddina koo dhaabbataaf dagalee dawwaa dhukkuba koo miituu koof sagalee hubataa miira koo dubbataa bakka koo
abbaa koo gorsaa koo kannaaf yaadu bakka koo barruu isaa gogsee dafqee kan na sooru nama na taasisuuf dhibamee jooru kaayyoo koo milkeessuuf ganama rooba keessaa bona aduun hubamee isa na guddisuuf dhibee hamtuun hubame isa ofii gararraa maatii isaa jaalatu qulqulluu akka rabbii isa hubannoo fi gorsa isaa namatti hin waakkanne abbaa soora qalbii jechaaf gochi kamuu si kannaaf hin madaalu kan dachee irraa kaasee siif umurii dheeraa aalaatu icciitii garaa koo dhoksaa mana koo eenyutti kan hin himanne sittan himadha abbaa koo atoo naaf loltaa akka leencatti abbaa koo utubaa jiruu koo gaaddisa uumamaa sirraan dhaladhee maqaa kee waamamaa siinan sodaatamee kabaja argadhe gaaddisa naaf taatee si jala dhaabbadhe naaf jecha fixxaa humna qabdu maraa gaddaaf gammachuu hin haftu na biraa na waliin dhaabbattee gorsa naaf laattaa hir'uu jiruu kiyyaa guutuu naaf taasistaa takkaan boqattu dadhabe jettee guddatteetta jettee na biraas hin haftu barruun harka keetii naaf jecha luqqa'a abbaa koo guddaa koo situu gaachana naaf ta'a situu narraa qolaa rakkoo dhufu maraa abbaa koo jiruu koo siinan hunda taraa jedha walaloon koo. Walaloo baay'ee akka kootti dasna jedhudha. Yoon maatii koo bira jiraachuu baadheeyyuu ittiin maatii koo amma tokko ibsuu jaaladheedha. Abbaat ማለት abbaa qabdi yoo jedhan ormillee nama sodaatudha. Abbaan yoo kufanii yoo wanti tokko nama gaxxame hiriyaan nama jabeessa karaa kamiinuu nama gargaaruu danda'a. Kan yoo kufan garuu gatee nama biraa yoo dhukkubsattan ilaame obboloota koo gaa'ela nan kabaja baay'ee iddoo guddaa nan qaba. Macaafni qulqulluun gaa'elaaf iddoo guddaa qaba. Maalitti mataa fudhatee akka Kiristoos mataa waldaa kiristaanaa ta'e abbaan manaas mataa manaati jedha. Garuu yoo haati manaas hunduutee akka inni fuudhuufis macaafni qulqulluun ni eejamaa fi amma tokko paarsan nama biraa fuudheetti jajjabaachuu danda'a. Haati garuu mucaan ishee jalaa du'e, abbaan garuu mucaan ishee jalaa du'e machee min jajjabaatan gaddi isaan keessaa hin badu jechuudha. Kanaaf waa'ee maatii keenya tokko lama jennee dubbannee xumuruu hin dandeenyu. Maatiin ofii jechuun gamanaa ofii jechuudha. Yoo dhukkubsatanii akkaminnaa sanaan fayyuu dadhabanii eessatti haadhattu haadha wayyaa fi haadha bira geessaa jedhu. Abbaa wayyaa fi abbaa bira geessaa jedhu. Haatiif abbaan garuu nama simatu. Obboloota caalattiyyuu haatiif abbaan yeroo hundaa nama simatunnaa karaa walaloo kootii maatii keessan yaadadhaa, maatii keessan jaaladhaa, maatii keessan kabajaa. Kan nu miidhan jiru soo jettanii isa isaan nu miidhan caalaa isa isaan nuuf ta'antu caala. ይቅርታ የማድረግ የክርስትናን ልብ ነው ማሳየው እና ማቲ keessaniif ሼር ጎዳ ወለሎና አስ ጀለጅራ ዳጌፈዳ ከስመ ዱብቢን ሰገሌ ዋቀዮ kan dubbadde jalajira dhaggeeffadhatte eebbifama shalom waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama yoon dogoggora qabaadhe immoo yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa kabajamaa sinan jaaladha.